baga nagaan dhuftanii isiniin jecha egaa daawwattoota keenyaaf jaalladhaa abdii eenyudha gaheen isaanii maali kan jedhu daawwattoota keenyaaf nu ibsaatii gara gaaffiif deebii keenyatti seenaa. Ani miseensa adda bilisummaa Oromoo yeroo jaaranirraa qabsoo adda bilisummaa Oromoo wajjin miti isa duraan jalqabee sochii achi dura ture keessas jira. Achi boodaas egaa adda bilisummaa Oromoo ijaarame bara 1976 qabee kaafirmaan jaalama irraa qabee miseensummaadhaaniin tajaajilaa ture sadarkaa adda addaatti bara 1998tti miseensa hooggansummaarraa jiramee waajjirota biraatii wajjin achi booda akkuma gaafatamettiin gargaaraa jira qabsoo bilisummaa Oromoo kan jechuu danda'a. Hayyee jaalladhaanii ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa nullee isin beeknaa tarii dhaloota isin beekne hin jira jedhee hin yaadu. Haa ta'u immoo warra isin beekneef akkasiin of bartanii of barsiistanii fi jedheetanii fayyaa ulfaadhaan isiniin jedha. Egaa gama gaaffii kootiitiin seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaafatama garaagaraa fudhattanii hojjechaa turtanii jirtu. Muuxannoo qabdan waliin yoo ilaaltan ABO WBO'n maal irra jira? Mee daawwattoota keenyaaf ibsaa. Qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo siyaasaatii mirga hiree murannaa mirga dimokiraasii of bulchiinsaa uummata Oromootiif falmuudha. Odoo sirni Oromiyaa bulchuu hayyame dandeettii qabaate qabsoo politikaa tana karuma siyaasaatiin falmuutu barbaachisaa ture garuu impaayoroonni uummata cunqursanii bulchanii mirga isaanii beekuuf sagantaa isin qaban uumaan isaaniitis hin dandeessisu cunqursuu miidhu malee kanaaf Oromoonni bilisummaa hawwan karaa politikaatis jibbaachuu gaafannaaf immoo karaa waraanaa hidhannoon falmutti seenanii seenaa dheertuu qaba falmaa hidhannoo kuni ka amma ABO WBO'n dhaabe kuni seenaa dheertuu tana hundumaa keessa deemuun barbaachisu ammatti na fakkaata garuu seenaa falma hidhannoo ka bilisummaa Oromoo kana baroota taateewwan ciccimoon seena qabeessi keessatti ta'an hanga tokkoon qabadhee wal ibsa gaariidha waan WBO bira gahuuf fakkeenyi guddaan tokko 60moota keessaa qabsoo hidhannoo baletti deemaa turte isa booda gaafa sun akka qabbanaa'uu taate ammas sabboontonni murannoo qaban kan biraa wal ijaaranii bara 1969tti qabsoo hidhannoo falma hidhannoo haaromsuuf tattaafatanii karatti hafte suni achitti hin dhaabbanne ammas qabsaa'ota itti fufanii bara 1973tti jalan akka elemoofaa hojii seena qabeessa ammas hojjetanii sochiin gaafasii warraaqsa guutuu impaayera Itoophiyaa keessatti kan liqeeffamtee itti fufuu hin dandeenye. Ammas impaayerri suni karaa nagaatiin karaa dimokiraasiitiin mariidhaan furmaata waan hin finne qabsoon haaromuu turre ture bara 1976 addi bilisummaa Oromoo tolfamee karaa politikaatis karaa waraanaatis hidhannoon falmuuf daandiin haarayni baname jechuudha. Akka waraanni adda bilisummaa Oromoo sochii jalqabeen humna lamaatu itti duule humna aangoo irra Ziyaad Barree kan Somaaliyaa bulchaa turee fi Dargiin itti duule waraanni bilisummaa Oromoo tattaafatee of dandamachiisee har'a isaan suni warri dura dhaabbatu kaballeessuuf itti bobba'an seenaa ta'anii waraanni kun itti fufee qabsoo itti fufsiisee bara hanga 1991 geenye qabsoo uummattoota biraatii walitti dabalamee falmaan hidhannoo kan adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu gaafas haala dhalachiise bara 1991tti. Inumaa bitu sun akka jijjiiramtee wal falmuun hidhannoo haftee karaa politikaa furmaanni akka argamu tattaaffii godhame ammas hin taane waraanni itti fufee hanga bara 2018 hidhannoo haaromfachuudhaan waraanni adda bilisummaa Oromoo falmaan hidhannoo itti fufee bara 2018tti haalli haareenni akka dhalatu. Maaliif waraanaan qofaa miti karaa siyaasaatis hojiin hojjetamte Oromoo sochoofte dhihaa bahaa kaabaa kibba sochooftee qeerroon bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin ilma waraana caalaa mirga uummatootaa cunqurfaman hundumaa argamsiisuuf injifannoo guddoo argamte. Ammas bulchitoonni Itoophiyaa afaan maranii adda bilisummaa Oromoo karaa politikaa falmuuf mootummatti akka kennee waliin hojjechuuf hayyame qabsaa'ota Oromoo qawwee lafa kaa'anii karaa nagaatiin hawaasatti deebi'uuf hayyamaman miidhaa gurguddoo irraan ga'ee akka nagaan barbaanne argamsiise. Egaa akkaan amma barootaan qabadheenyatti qabsoon bilisummaa Oromoo dhaanamaan dhufti gaafa rakkoon dhalatte yoo xiqqoo laafillee deebi'ee of jaaree falmaa hidhannoo kuni dhaloota dabaraa dhufe 2018tti gaafa addi bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin hojjechuuf jedhe san mootummaan aangoo fudhatte waan karaa nagaan hojjechiisaniif waraanni bilisummaa Oromoo ammas haaraatti humna xiqqoon jalqabee karaa amma irra jirru kana karaa guddaadhaan mirga uummata Oromoo raggaasisuu danda'e. Hamma mootummaa san oggalchiisee gara siyaasaatiin mariidhaaf akka dhiyaatu taasisetti sadarkaa kanaan ga'e. So falmaan
karaa hidhannoo kan waraana bilisummaa Oromoo dhaloota dabraa dhuftee waraanni bilisummaa Oromoo aadaa Oromoon alqaa ilmaan qabsaa'ota dabranii sanii qabsoo itti fufsiisuuf akeeka ganamaa san kaayyoo ganamaa san bakkaan ga'uuf galmaan ga'uuf qabsoo itti fufee biyya keessaa fi biyya ormaattis uummata gargaarsifatee bifa haaraan kan itti fufee injifannoo irratti injifannoo akka argatu shakkiin hin jiru. Waraanni kun waraana uummataati, waraana bilisummaati, waan duruuf waan ajjeesuuf beekaa akeeka kaayyoo uummataa san bakkaan ga'uuf kan hojjetu akka injifannoodhaan xumuru qabsoo tana abdii guutuun qaba akka qabasaa tokkotti. Hayyee jaalatamaa abdii ulfaadhaa kabajamanii isiniin jedha. Egaa ittuma fufuudhaanii ilaalchi Oromiyaa fi Itoophiyaa jedhu wantoota ilaalcha siyaasaa Oromoo qoodanidha. Oromiyaa fi Itoophiyaa akkasumas Oromummaa fi Itoophiyaa akkamitti innis Itoophiyummaan Oromummaa akka dhiibu yookiin akka bitu barbaadame. Mee kanarraa lemmi qooda fayyaa ta'a. Sunis gaafa bareedduudha Itoophiyummaa fi Oromummaan waan wal faalleessu. Wal fudhachiisuun hin danda'amu jechuun itti odoo karaa siyaasaa dammaqinsi jiraate warra Itoophiyummaa hordofu wal cinaa jiraachuun wal danda'anii jiraachuun illee danda'ama ture. Itoophiyummaan kan jaalamte akka impaayiraatti uummatoota cabsitee bulchitu saamuu cunqursuu eenyummaa isaanii jijjiiruudha. Akkuma impaayirota hundumaa seenaa keessatti beeknu hundumaa aadaanii fi hojiin impaayira Itoophiyaa akkuma impaayirota biraati. Impaayira Roomaa irraa qabee kan Otomaans kan yeroo dhihoo wal fakkaata. Uumaan isaanii wal fakkaata. Impaayirri uummanni tokko wal jaaree ka'ee paaroniis tolchanii uummata biraa cabsanii bulchu saamu eenyummaa isaanii balleessuudha. Kanaatu impaayironni uumaarraa uummata cabsanii bulchan kana hin dhaggeeffatan. Mirga isaanii hin beekaniif saamuu cunqursuu eenyummaa isaaniitu balleessuu haqu kana akeekni isaanii. Impaayirri hundi kanuma Naapooliyoon akkana jedha. Impaayironni dhibdee garaatiin du'anii maaliif uummata garaagaraa liqimsaniiti insifaawuu fi akkasitti kufanii jedha. Impaayirri Itoophiyaanis kanaatu isa qunnamaa jira. Isumaaf ta'u isa qunnamee. Oromummaan ammoo faallaa impaayiraati. Oromummaan hawwii dimokiraasiiti. Hawwii bilisummaati. Hawwii walqixxummaati. Hawwii seeraan bulchiinsaati. Hawwii sirna aadaa dimokiraasii babal'isuuti. Kan walqixxummaa jennu walqixxummaa Oromoota qofaa miti uummattoota ollaasii wajjinis kan Itoophiyaa keessaa kan Itoophiyaa alaatiinis. Oromummaan internationalism akka addunyummaa of keessaa qaba. Idil addunyaa internationalism of keessaa qaba jechuudha. Walqixxummaa dhugaa ta'e ilma namaatti amana. Seenaa addunyaa irraa baratee cunqurfamoota hundumaa waliin dhaabbachuu wal gargaaru kanaafuu mootummaan ijaaruu barbaadus mootummaa uummanni filee uummanni buusuu danda'u. Ta seeraan bultu. Ta heera kabaju. Kata uummanni akkan jedhee aangootti ramadee aangoo irraas buusuu danda'u. Kana waan ta'eef Oromummaa fi Itoophiyummaan wal faallaadha jechuudha. Qabsoo akka seenaa addunyaa ilaalle yeroo hundumaa qabsoo akka Oromummaan falmituu Oromummaan hawwituu Oromummaan qabsooftuu fi qabsoo kanaatu injifata. Impaayironni injigan itti dhufna ta'a. Impaayironni akka ilmoo namaati. Akkuma waan lubbuu qabuuti hin dhalatu, hin guddatu, hin dagaagu, hin saamu, hin sooromulleedha. Yeroo dhumarratti hin dullooman. Tooftaan isaanii hundi harkaa babbadaa akkuma impaayira Itoophiyaa bas geegan hin jeeqamaa hin kufaa jechuudha dhumarratti. Maaliif uummattoonni garaagaraa akka Oromootti kan mirga isaaniitiif falma isaanii hin dhiisan waan ta'eef yaada haaraa waan ta'eef ammoo kun yaada injifataadha. Sirni dimokiraasii sirni walqixxummaa faallaa warra cunqursuu ta'ee injifataadhaas. Egaa yaada wal dura dhaabbatu Oromummaa fi Itoophiyummaan kan jennuuf kanaaf. Hayyee ulfaadhaan isiniin jedha. Itoophiyaa keessatti nageenyi bu'aa jira jedhanii haalli labamu malee impaayirattiin lafa awwaala namootaa taatee jirti. Bilchiginnaatti ajjechaan namootaa akka qaama bulchiinsa siyaasa of harkaa qabuutti maaliif itti dhaga'amuu dide jettanii yaaddu? Bilchiginnaa amala si baruu fi akka itti tolfamti maal irraa tolfameedha mootummaan amma jiru. Gaaffiin dura bilchiginnaan OPDO kaleessaati. OPDO eenyu tolche TPLF tolche. Namoota akkamii gaafachite hawaasa keessaa humni isii walii qabatte sababni isii walii qabatteefis beekamaadha. OPDO gaafa tolfamte booda sabboontonni hangi tokkotti galan jechuun san hin faalleessu gaafa tolfamtu TPLF tolche Oromoon qaqqabuufi hojiin isii namoonnis akkasi filaman santu deemaa dhufee PP ta'e amma ka'aangutti isaan fide qabsoo bilisummaa Oromoo ta sila amma gabaabarraa dubbadhe ta bara dheeraa keessa baroota dheeraa keessa cimaa dhuftee uummata gammadsitee karaa waraanaallee itti fufuudhaan caalatti immoo hawaasa dhaloota haaraa sochooftee aangotti isaan fidde. Maqaa Oromootiin waan jaaramaniif qofa ka aangotti dhufanii isaanii
waan warra isaan jaareef warra isaan ergachaa tureef dhaalan malee yaada haaraa hin qaban akkuma warra sanii akkuma kaleessa warra dargii warra Sillaasee aangootuma harkaa baha jaaniiti rakkachaa jiran yoo sirni dimookiraasii olaantummaan seeraa jiraate walqixxummaa yoo jiraate daandiin sun baname aangoodhaan jaanii yaadan waanuma TPLF irraa dhaalan maaltu ta'e TPLF waliigaltee ABO fa'aa wajjin tolchan adda bilisummaa Oromoo fa'aa wajjin tolchanii diiganiiti olaantummaa TPLF saba tokko irratti hundoofte humna waraanaatiin ittisanii aangoo hundumaa dhuunfatanii bulchaa turan biyyi. Gabaabni isaan tolchanis daanduma sanirra deemaa dhuguma assimilaaloo warra itti galee hojjetuuf Oromoo keessaayis uummattoota biraa keessaayis ni qaban. Impaayeronni hundi akkasumatti hojjeta. Warra cunqursan keessaa filateeti warra itti galee kanas meeshaa godhata. Dhimma itti ba'a. So kanaan jecha afaan dubbatan malee nageessuu hin danda'ane jechuu fi nageenyi jiraachuu hin danda'u. Maaliif seeraan bulan jechuun walqixxummaa jechuun isaan aangoo dhoorga. Immoo olaantummaa dabaltisan ka gita bulchaa impaaraa sanitti dabalee amma warri amma jiru bilisummaa akkasii qaban akka aangoo harkaan baane. Otokiraasii ammas olaantummaa nama tokkoo akkuma gaafa Sillaasee akkuma gaafa Mangistuu Faayidoo Dargii akkuma gaafa TPLF olaantummaa nama tokkoo olaantummaa aadaa takkaa afaan tokkoo halwan isuma gajjabeessan jechaa jiran kanaaf nageenyi uumamu maaliif uummanni hin faccisaa hin falman kanaaf nageenyi jiraatu bulchiinsa PP jalatti. Hayyee impaarattiin guddina argamsiisteetti jedhu keessumaa haaromsa dinagdee dhiyeenya kana gooneen guddina galmeessaa jira jechuun himatu. Garuu impaarattii keessatti qaala'insi jireenyaa hammaachuu hojii dhabdummaan dagaaguu fi barsiisonni hanga maraachuutti ga'uun gabaafamaa jira. Dubbii bilchiginaa kana akkamittiin ilaaltu? Hiyyummaan dinagdeen biyya guutuu ka Oromiyaatis ka Itiyoophiyaatis jeequmsa keessa jiraachuun ifaadha. Jireenyi nama uummattoota gaddeemaatuma jira. Wanni achi siqan jiru jireenyi wanni itti haajaman hunda ka jireenyaaf barbaachisu qaala'aa gatiin ol deema. Hojiin dhabamaa ati deema. Kuni hundeensaa imaammata mootummaan indaarettii dururraa qabu. Yeroo Oromiyaa cabsanii biyyoota ollaa uummattoota biraatis cabsan sirni isaan gadhaaban sirna malkanyaa jedhanii sirna gabbaariiti. Uummanni keenya bakka jirutti qotee bulaan tiffatee bulaan warra weerareef warra maltanyaatiif kennan qabeenya isaaniitti. So uummanni keenya sirni sun kan jijjiirame gaafa xaaliyaaniin biyya irratti bara 1935 qabeeti kan diigame xiqqoo wayyaa'e Haayile Sillaaseen gaafa deemu waanuma san fakkaatu gadhaabe. Sirni jalqabaa suni filozoofii falsafaa mootummaa saniiti gadhaabe. Uummanni insaanoma ni ergaramaa ni rakkata. Warri biyya bulchu nagaan jiraatan saamanii jiraatan jechuudha. Filoozofiin isaanii uummanni yoo nyaatee buloo ilmaan daara baasee bara tokko lama akkas uf danda'e beela'uu baate nutti ka'aa jedhanii yaadan. Filoozofiin mootummaa Itoophiyaa akeekni isaanii kan ittiin masakaman isa kan uummanni uf danda'ee jiraachuu nyaatee buluu uf danda'u hin hayyaman. Kanaaf amma biyyoo naannoo garii akka fakkeenyaaf Harargee jimaadha kaash crop ka horii fidu jimaa gurgurameeti midhaan bitatan. Jimaan sun akka hin gurguramneef akka waan arganne godhan. Naannoo hunda wadhanii ilaalle kanuma akka namni nyaatee bulee of danda'u maaliif yaada biraatti kaajanii waa jedhanii fi mootummaan tuni hanga jirtutti hanga filoozofiin sun hin jijjiiramnetti jireenyi uummataa wayyaa jedhanii yaadu nama rakkisa. Akeeka mootummaa Itoophiyaa sirna gabbaarii saniin jalqabde hagammaatti hin jijjiiramne. Yeroo TPLF bulchaa turan isaan gita hanga tokko yoo qabaataa goone aangoota turre jedhanii yaaduun hin jirti. Irra wayyaa warra gita bulchaa duraa kan Amaarinyaa sanatti xiqqoo wayyaa ture garuu innis kisaaraadha. Oligarkii warra biyya saamu ka Tigiriinyaa dubbatuu fi warra gara biraa hanga tokko qabataniiti biyyuma saamu cabsachuu malee namni jireenyi nama tokko akka wayyaa hin taasifne isaanis gaatti. Kun egaa ergamtuun isaanii tunis ilmoo bakka isaanii tun geenya jechuudha akka gaduutti. Hayyee galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedhaa gaan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa irraa biyyoolessaa Oromiyaa qophiin keenya qorqortii siyaasaa akkuma itti fufetti jira. Qophii keenya qorqortii siyaasaatiin haala siyaasaa Oromoo fi Itoophiyaa akkasuma qabsoon bilisummaa Oromoo garatti deemaa jiraa fi Itoophiyummaan maalii fi Oromummaa dhiiba isa jedhu irratti jaalladhaa abdii wajjin maree taasisaa jiru akka itti fufetti jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatiin waliin turaa jecha egaa qophii keenya gama saatalaayitii yuutuubii feesbuukii telegiraamii tiwiitarii fi kanneen birootiin nu daawwachaan waliin turaan affeerraa keenya. Egaa jaalladhaa mee tuufuudhaan waraana bilisummaa Oromoo baatii 2 fi 3 keessatti bal'eessinaa yeroo jedhanii dhaadatan argama.
akka hoggana qabsoo hidhannoo yeroo dheeraaf turetti dubbiin bilisiginnaa kun waraana bilisummaa Oromoo yeroo gabaabaatti bal'eessina jedhuu fi waraana bilisummaa Oromoo bal'eessuuf xiyyeeffachuu irratti maal jettu? Dhuguma jaarmiyaan hidhannoon socho'u guyyaa kaa'aniifitti xumuramuu danda'a? Kuni mootummaan amma aangoorra jirtu hin balleessinaa yeroo gabaabaa keessatti jechuun haala jalqabee miti. Ta duraati akka sila kaasetti yeroo addi bilisummaa Oromoo haaraatti ijaaramee 1976 mootummaa lamatu itti duule. Ta Ziyaad Barree, ta biyya ollaatii fi ta Dargii jechuudha Mangistuu fa'a. Hin balleessina jedhanii tattaafatan garuu humni uummataa waan taateef hirkannoon jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo uummata irratti waan taateef akeeknis kan uummanni gargaaru waan taateef weerara humnoota lamaanii jala baafatee ture jedhu sun seenaa taanii adda bilisummaa Oromoo qabsootti fufe jechuudha. Amma immoo dammaqinsi uummataallee mudannoon jirtu hawaasni itti dabalamaa jiru qabsoo kana cimsuuf itti dabalamaa jiru. Dhaloota haaraa dhaloota karaa dammaqinsaa karaa adda addaatiin beekumsa guddaa qabu gaafa sun hin kufnee jechuudha gaafa warri dammaqee qabsootti dabalamee lakkoofsaan illee xiqqaa ture kan dandeettiin waa uumuu waa hojjechuu waa ijaaruullee murtaawaa ta'e gaafa sun hin banne addi bilisummaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo Dargii guutuu sanis falmarra ture yeroo TPLF akkasuma falmarra ture immoo hojiin inni hojjetu injifannoo inni argatu uummata kaafteeti ka TPLF Tigraatti galchite. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa haaraarra jira. Injifannoo gurguddoo argatee jaarmaanis dammaqiinsaanis humna dabalatuunis sadarkaa as dura irra gahin jira. Sadarkaa hawwamaa turte irra waan jiruuf akeeka uummanni fudhatee itti gumaachee asiin gahe kana warra kana qabatee qabsoo fuulduratti oofaa jiru kana hin balleessina jechuu waan hin danda'amne. Takka takka akka dhageenyutti qurxummii balleessuu fi bishaan qurxummiin keessa galtu haroo gan haruma gosina jedhanii dubbachuu miseensota PP dhageenye garuu kun waan ta'uu miti. Uummata Oromootis fixanii hin danda'ani waraana kanas balleessuu hin danda'ani wanni isaan baasu qalbii jijjiirratanii karaa nagaatiin mariitti deemu maaltu nu baasa jechuu malee akka agarrutti waraana kana balleessina jedhanii tattaafatanu ilma akeekni isaan hordofan bakka biraattis waraana babal'isaniiti akka babal'atu taasisanii uf diigaa jiran Dargiifaas kan mudate kanuma odoo Dargii irraa baranii wayyaadha. Warri amma jiru Itoophiyaa durii deebifnaa Itoophiyaa guddittii jedhanii dubbachuu isaanii ifa namoonni beeka. Mangistuu Hayilamaariyaam faan kan jechaa turan Itoophiyaa guddoo deebisa. Dhumarratti garuu inni soba ture Mangistuun gaafa wayyaaneetii as baate inni booda dubbachaa ture. Nan dadhabee Itoophiyaan nan deebisa keessan deebisuun hin taatu nama du'uuf hin dhabee jedhe. Akkasitti bara 1991 mootummaan isaa bacancaqtee sirni haaraan dhalate. Kan walqixxummaa irratti biyya ijaarra jiru. Garuu warri kunis amma waraana Oromootis ta'e falmaa hidhannoo irra warra jiru hundumaa balleessuu akka hin dandeenye ibsuudha malee ifaadha kun hin danda'amu dhugaan jirtu tana. Mootummaan kun mootummaa Oromooti kanneen jedhan bilisiginnaa dabalatee ni dhagahama. Bilisiginnaa amma impaayiratii bulchaa jiru dhuguma mootummaa Oromooti akkam jechuudha kun dhimma Oromoo bilisoomeera jedhus akkamiin ilaaltu? Yaa mootummaa Oromooti jedhanii dubbachuun turte kana kan sababa ta'e OPDO TPLF Oromoon bulchuuf Oromoon cunqursuuf adda bilisummaa Oromootiin balleessuuf tolchiteetu turee gaafa sirni EPRDF janka TPLF itti mataa sun bacancaru keessattuu qabsoo bilisummaa Oromootiin keessattuu sochii qeerrootiin akka bacancaru ta'e sirni sun maqaa Oromoo qabatanii kan turan OPDO dhuguma sabboontonni inni tokko keessanii jiranii isaantu aangootti dhufe hin baranii waan darbe sanirraa goftolii isaanirraa kufaatii goftolii isaanirra geessee hin baranii Oromoonni hangi keessa jiru kun sabboontonni yoo aangootti dhufani mirga Oromoollee falmuuf sirna bara 1991-95 turfame haaromsuuf carraanni argama jeeti namni keessattuu namni dura taa'aa OPDO san ta'e dhaloota Oromoo waan tuuf wayyoon inni dhufa jechuu fi itti fakkaate nama baay'eetti. Hojiin isaanii immoo hojiin OPDO PP ofuma ibsaatile dura qeerroo balleessuu qeerroo sochooftee aangootti isaan fidde facaasu. Waliigaltee adda bilisummaa Oromoo faajii tolchan asumatti waan irratti waliigalan san diiguu waraana hidhannoo lafa kaa'ee karaa nageenya jireenya ofii kan barbaadu jireenya deemuu ka jaarmoota mootummaatti dabalamuu barbaadu akka deemuu taasifame san miidhuu balleessuu facaasu kanatti dabalan odoo ji'a sadii afur hin ta'in humna qeerroo
hanga tokko ka ofitti dabaluu tattaafatan malee ka hidhuu facaasutti dabalanii adda bilisummaa Oromootii fi jaarmoota biraatis ka hawaasa Oromoo keessaa biqile akkan sochoone akka hojii polotikaa hojii isaan tolfamaniif akka hojjenne uummata ijaaruu, uummata barsiisuu, uummata irraa baruu waliin socho'uu akka hojjenne taasisan. Ammallee adda bilisummaa Oromootis ta'e koongiresiin Dimokiraataa Oromoo kaafaamanis akka hidhaa jiraniiti guutuun isaanii. So warra kana hojjeteen mootummaa Oromooti jechuun danda'amu. Karaan biraa kan mootummaa Oromoo akkam ta'een mirkaneessu fakkeenyaa fi bulchiinsi amma jiru biirokraasiin yeroo Minilik jalqabde yeroo Haile Sillaasee dagaagde dargiin sammootti fufitti beellefellee kan fayyadamte. Dipaartimentiin ministeeronni biyyattii akka diidanii ta'an fakkatama ofiishaalee. Kana gubbaan komishinarootaa jira waan adda addaatu jira akka sadarkaa ministeerattis lakkaa'amu. Biiroo waajjira muummicha ministeeraa qofa keessa sadarkaa ministeeratti kan lakkaa'aman aangawoota akka 6-7 jira. Biirokraasiin akka jirutti warra amaalinyaati. Warruma yeroo Haile Sillaasee irraa qabee yeroo dargiitis wanta tolchaa ture. Maayinooritii warra bicuu amaalinyaa dubbatu kan magaalaa keessa qubatu kan abbootiin isaanii abbootii lafaa turan warra kana harki caalu jechuudha amaalinyaadha. Lakkoofsi uummata amaalinyaan dubbanne Oromoos ta'ee Walaayitaa Guraagee keessatti hamma xiqqaadha. Warri mootummaa saniin deemu biirokraasii guddoo tana akka jirtutti warra amaalinyaa ta'u sirna dursan hordofu kun yoo jiru biirokraasiin ammoo ka militaarillee ka waldaa amantiillee akkasuma jira amma ka mataskaana ortodoksii warra amaalinyaa san. Kun hundi yoo jiru mootummaa Oromooti jechuun nama qaanfachiisa. Inni hin danda'amu. Warri biyya san bulchaa jiru warruma bulchaa ture sanii harkaan baane Oromoonni kan Oromoon ta'inis uummatoota cunqurfaman ka kibbaa kana keessa warri amaalinyaa fudhate warri amaanee jijjiiranii itti galee jira. Isaan keessa jiraachuun mootummaa san jijjiirte jechuu miti. Mootummaan warruma duraan bulchaa tureetu itti fufee Oromoota itti galan ergaa isaaniitii kan jireenya isaanii jijjiiruuf itti galee hedduu jira. Oromoo qofaa miti uummatoota biraa keessaayis. So mootummaan akka jirutti biirokraasiin ka militaarii, ka siivilii, ka mataskaana akka jirutti Oromoo miti. Oromootu bulchaa ture. Akeekni isaanii akeeka Oromootii walitti hin dhufu. Akeekni Oromoo akka Oromoo fuuldura deemuudha. Bilisummaa, dimokiraasii, walqixxummaa jira. Warri kuni warra bakka durii deebifna jiru. Sirna Minilik, sirna Haile Sillaasee deebifna jiru. So kun waan maqaan keenya miti isaantu himate. Warruma Araat Kiiloo masaraa mootummaa keessa jiruutu fi gorsitoonni isaanii ifatti himatan miti. Kanaaf sirni kun sirna waan jiru deebisuu deemu. Sirni Oromoo mootummaa Oromoo yoo dhufte walqixxummaa dagaagsiti. Uummata kamittuu hin duultu. Uummata Oromoo mirga isaanii kabaji. Sirni amma jiru kun yeroo mootummaa Oromoo ta'e galma Oromoo gubaa galma seenaa abbootii gadaa karrayyuu maaliif warra sirna gadaa harkaa qabu keessaa manguddoon sun isaan fixan. Abbaa ajjeesaa ilmi Oromoo cubbuu guddoodha tun. So karaa hundaan mootummaa Oromoo ta'uu hin danda'anii namni hidhaa keessa jiru kan miidhaarra jiru lakkoofsa qaba Oromiyaa keessatti. Lakkoofsa guddaadha lakkoofsi isaanii waan himanii miti. Jaarmoota Oromoo hundumaa hidhee jira. Sirni kun akka sochoone akka uummatatti gadi hin baane godhee jira. Warri biyya bulchuu immoo warri mudurii jechuu fi lakkoofsi amaarinyaan ta'e nama xiqqaadha keessa. Kanaaf mootummaa Oromooti jechuun nama qaanfachiisa. Kan itti galee jireenya ofiitiin jijjiirate yoo akkas jedhee nama dinqisiisu waan jedhuuf qaba. Garuu karaa dhugaatti yoo laalle mootummaa Oromooti jechuun nama qaanfachiisa hin danda'amu. Baay'ee jaallataa abdii yaada nurraachaa jirtaniif ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa bilisiginaan bakka cufatti waraana gaggeessisaa oola. Rakkoon impaayarattii keessaa ollaattis darbee Somaaliyaa waliin nagaa akka hin qabne dubbii isaaniirraa dhagaa jirra. Abiyyi Somaaliyaa irra maaliif Somaalilaandii filatee haala amma jiru haalli Somaaliyaa waliin qaban garamitti deemaa? Akkasuma Profeesar Hasan Sheek Mahamud The Economist irratti Abiyyiin balaaleffachuun dubbatee jira. Kan akkamittiin ilaaltu? Akkama dubbanne mootummaan PP bilisiginnaa taa'amma jirtu mootummaa gara duubaa yaaddu. Impaayera Itoophiyaa guddina isaatiin deebisate jettu. Impaayera Itoophiyaa immoo Somaaliyaa fudhachuu hin barbaade turetu. Akkan sima kaase impaayerri hin dhalataa hin guddataa hin dulloomaa hin bututaa hin kufa. Kana keessatti impaayera Itoophiyaa kanuma keessa dabre amma gaafa Eertiraa dabalatee Bahara Diimaatti achi Bahara Diimaa dhaqqabeetu jira. Achi booda deebi'eetii dhiphatee kufee akkama jiru kana ta'e. Warri immoo Itoophiyaa bifa duubarraa qabee yeroo rakkoon biyya keessatti dhalatte olloota wajji tuttuqanii Suudaanii wajjis Soomaaliyaa wajjis rakkoo biyya keessaa akka namni irraanfatu akka fuulli gara alaatti deebi'u taasisuufi
wanni hojjetamee jira yeroo Hayila Sillaasee illee yeroo Dargii illee rakkoo biyya keessaatiif olloota abaaran kunis jira. Mootummaan amma immoo akka wannaatti ilaaluu dandeessa. Saa eegee dhiigaa jaara Oromoon. Saan eegee dhiigaa akkami? Eegeen saan eegee isaa sochoosuun hin hafu. Saan eegee dhiigaa ofis faala dhiigaan naannoo isaa hundumaa faala. Mootummaan amma jirtu mootummaan PP ufi akka PP'ttu fayyaan qabdu. Wanni nuti kaleessa hojjetan akkitti pirezidantii turte buusanii haala fidan jeequmsa keessa jiraachuu isaanii agarsiisa. Namichi pirezidantii turte kaleessa ganama quban qabu ture. Yaamaniituma kan hojjetu yaanin jechuutu jira. Karaa baay'eedhaan jeequmsa hamaa keessa jiran paartii miti ta bulchitu. Aangoon nama tokko akka galte akkuma yeroo Hayila Sillaasee akkuma yeroo kana dura yeroo Mangistuu achi galte. Wanni jiru aangoo makkaa qabu hin faala. Biyya keessa akkuma Oromiyaa naannoo Amaaraatis jeequmsa guddaatu jira, falmaa guddaatu deemaa jira. Tigraay mataansi no peace jedhan nageenyinis guutuutti hin jiru waraanni dhaabatee fakkaata. Bakka baay'ee jeequmsaatu jira. Kanarraa achi namni akka fuula deeffatu biyyoota ollaatti haqachuuf waan yaadan fakkaata karaa tokkoon. Kan lammata Somaalilaandii wajjis tahee uummata biraatii naannoo biraatii wajji buufata galaanaa argachuun hagas rakkisuun hin jiru. Hin rakkiftu. Buufata galaanaa hunduma kan naannoo keenya jiru galaana diimaa irraa qabanii hanga Indian Ocean buufanni hundi ni barbaada qabeenyi Oromiyaa kan Itoophiyaa karaa saniin bahuun wal dorgomuu isaaniitu malaalu. Waan nama rakkisuu miti hagas mara tokko waan kana rakkoo kana uumaniif anuma isaaniiti jeequmsa keessa jiraatan biyya keessattis yoo nageenyi bu'ee beektan boru akka hin jiraannetti beekani yoo filmaanni jiraate yoo seeraan buluun jiraatti jiraachuu hin danda'u sirni kun. Kanaaf bakka hundatti keewwas rakkoo uumeeti kan of hin jiraachisu ollootaas jeequun kanuma buufanni Oromiyaafis ta'e Itoophiyaaf rakkoo ta'eetii miti. Jibuuti jira Soomaaliyaa keessa Somaalilaand qofaa miti bakka hedduu buufata hundatti fayyadamuu danda'a. Keenya jalqabamee hunda fakkaata waliin dubbachuun hanga Poort Suudaanitti buufanni rakkoo hin ta'u. Kanaaf Somaalilaand maqumaaf malee jeequmsumaan jiraachuu fi rakkoo biyya keessaa Oromootti haqachuufis ta'a. Keewwas rakkoon jiraata sirni kuni. Kanuma mul'isa wanni isaan amma Soomaaliyaa hojii kakaasaa jiran. Hayyee jalxaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha egaanii akkuma beekamu dhiyeenya kana Itoophiyaan Eertiraa waliinis waliigaltee akka hin qabne dhaga'amaa jira. Haalli Itoophiyaa fi Eertiraa gamitti deemaa? Hiraarfamni humna faannoo Eertiraa fi TPLF maal ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu rakkoo dandeesse qabdi mataan siitu warri Eertiraa bulchuus rakkoo qaba. Waan Xaaliyaan hinduu jalqabde gaafa Eertiraa qabatan Eertiraa bulchanii achumaan Itoophiyaas akka of jalatti galchanii mala dhawachaa turani. Hooggantoonni Eertiraa gariin yaaduma saniin deemanii Eertiraa kophaa bulchan Itoophiyaan immoo harka namaatiin gaafa TPLF isaan jedhan wala kaan jalaanis warra isaan booda dhufeenis bulchuu barbaadanii kunis tokko waan irratti wal dhabanii jechuu kana mala dhorku kana. Hariiroon immoo mootummaan PP amma jirtu Eertiraa wajji tolchite. Hariiroo badii rajjaalamte. Badii guddoo rajjaalamte maaliif Eertiraa wajjin waraanatu adeeme bara 1998 irraa amma 2000 kan namni 1,100 itti dhumeeti rakkoo guddootu biyyoota lamaan jidduu jira waan daangaati. Daangaa kana immoo taraaruutu irra ture. Murtii itti kennamte walirratti mariidhaan rakkoon sun akka furamtu walii galanii dura wanni barbaachisu hariiroo mootummoota biyyoota lamaan jidduu sirreessuuf daangaa san murtii gaafa kennamte san hojiirra oolchuu barbaachisa ture. Dhaqaniitti sirni ammaa kun ofiin jiraachisuuf uummata biyya isaa uummata Tigraay alaqoota OPDO PP gooftota isaanii kan isaan jaale balleessuuf dhaqanii diina TPLF diina uummata Tigraay ka ta'e mootummaa Eertiraa amma jirtu firoonfatanii itti duulchisanii waliin Tigraay balleessan. Amma immoo deebi'anii egaa sobarratti ijaaramte jechuudha. Dabarratti ijaaramte hariiroon isaanii jechuudha. Namni beekus hin jiru waan muummicha ministeeraa Itoophiyaa ammaatii fi bulchaa Eertiraa hoogganaa Eertiraa jidduutti waan irra walii ta'an irra wal mallatteessan kan hojiin argisiisan Tigraay balleessuu waan dabre ifaa miti. So wanni as ba'uuf taa'u baay'eedha. Egaa amma mormitoota kaaniiti gargaaraa jira. Tuni naannoo gaafa Afrikaatti waan barame Suudaaniin mormitoota Itoophiyaa, Itoophiyaan mormitoota Suudaanii gargaaruun Soomaalii fi Itoophiyaa jiddullee karamaatti ture. Amma Eertiraa fi
Itoophiyaa jirtus kanaatu deemaa jira. Isaatu itti fufuu deema fakkaata. Eritiriyaan dhuguma dhiibbaa rakaaruuf mootummaan ma jirtu karaa daandii adda addaatti boba'uu dandeessi. Kunillee akkasuma warri PPTs warra namicha Eritiriyaan bulchuu jeequuf aarsuuf hiraarsuuf karaa adda addaa tattaafachuu isaanii mala gaarii ittiin jiran Eritiraafis Itoophiyaafis gaarii miti. Odoo filmaata Oromiyaa akka qabsoo bilisummaa Oromootti deebi'anii fulmaanni karaa nagaanii dhufa isaan hundaafuu walqixxummaa bilisummaa seeraan buluu biyya seeraan bultu odoo taate Itoophiyaanis Eritiriyaanis waliin dhaban lachuu seeraan bulaan jiran abbaa irreetu bulchaa paartii seeraan hin bulle taasifama dimokiraasii hin hordofneetu iddoo lachuu jira. Waldhabbii isaanii imala fakkeessanii walittis deebi'uu wal gargaaruunis maaliif murtoon qabdu lolli isaaniitis walii toluu isaaniitis murtoon qabdu bara akkuma waan oolanii bulanii malee kaayyoo dheertuu keessattuu bulchitoonni Itoophiyaa amma kaayyoo dheertuu biyyoota ollaa firoonfatanii yookiin wal dura dhaabbatanii hin qaban waanumaan oolanii bulanii biyya keessattis akeekni isaanii akka amma imaaman isaanii kanuma so waan murtoo qabu miti Eritiriyaan warra faannoo gargaaruun mala garuu faannoon warra Eritiraa jala deemuun irra hin jiru akkaan argutti isaan hin barbaachisu. Isaan kan godhu malan warra PP mootummaa bilxiginnaa falmaa jiru wajjin haasa'uu mari'achuu walqixxummaa uummatootaa walqixxummaa fi sirna dimokiraasii dhaammachuu isaan irraa eegama malee amma mootummaa akka Eritiraatti hirkatanii mootummaa PPtti duuluun waanuma yerooti malee waan yeroo dheeraaf isaan baasu miti. Isaanifis ka tolu uummattoota biraafis ka tolu Eritiraafuu ka tolu warri Amaaraa ka mootummaa PP falmu warra mootummaa PP falmu ka biraatti achi walitti hidhachuudha. Walqixxummaa fudhachuu seeraan buluu heera jiru fudhachuu soba dhiisanii heerri jiru isaaniifis furmaata hin baasa Oromiyaafis furmaata ta'a waan ittiin jalqabanii waliin jiraachuuf kanatu isaan baasa karatti akka deebi'anii wanni barbaachisu. Fadhaan isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota miidiyaa irraa biyyoolessaa Oromiyaa qophiin keenya qorqortii siyaasaa guyyaa har'aa gara xumuraa gahee jira. Qophii keenya qorqortii siyaasaa guyyaa har'aatiin haala siyaasaa Oromoo fi impaayiratti maaliif Itoophiyummaan Oromummaa dhiibaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf maal gochuu qabna kan jedhamu irratti egaa jaal Xahaa Abdii wajjin qophii taasisaa jirru gara xumuraa geessinee jirra. Ammallee hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Egaa jaal Xahaa gara dhumaatti deemaatti jirra. Rakkoo ijoon biltsiginnaa fi impaayiratti maaliif nagaa buusuu furmaata siyaasaaf bakki dhabamaa mee kana daawwattoota keenyaaf nu ibsa. Deebiin jiraa reefus xiqqoo tuttuqee uumaa impaayirummaa sirna impaayirota keessa jira. Impaayironni hin dhalataa, hin dagaagaa, hin guddataa, hin soorumaa karaa aadaa, karaa adda addaa impaayirri Itoophiyaa kun akkasitti hin sooromne malee maaliif duubatti hafaan ol bulchaa ture warra karaa ikoonomiitis maalis uummata guddisuu miti. Kana tokko aadaan impaayirota isaan hin dandeessisu nagaa uumuu dagaagsuu karaa diinagdee karaa aadaa uummattoota biraa dagaagsuu maaliif Oromoo impaayira ijaarsantu ittiin jiraachuu cuunfachuuf deema kun dhumarratti isaan balleessa warri immoo cunqursan kun falmaan dhiisu. Kanaa jecha nageenyi hin jiraatu jechuma gabaabatti impaayira hundaatu kana qaba akka seenaan garii jettutti impaayironni gariin akka waggaa 250 karooma irraa qabamee warri qorate warri seenaa kana qaqqabee fageenyaan qorate akka waggaa 250 deemuutti himan. Kan Itoophiyaa kun achi hin geenye yeroo jaarraa 19 keessa jalqabe gocha isaarraa of wayyeessuu dadhabe konseeshin godhuu dide. Uummata ofiitiifillee uummata cunqursu saniifillee jijjiiruu dide. Seeraan buluun karaa diinagdee biyya wayyeessuun hin danda'amne warri impaayira sanii aangoo fudhatee bulchaa ture uummattoota bulchan kana akka gabraatti ilaalu maaliif gurgurachaa turan akka gabraattis seenaa beekamtuudha. Seenaa galmooftee jirtu ofii gaditti akka gabraatti ilaalanii yoo jireenyi isaanii wayyaa'e walqixxummaa yoo dhufte warra ergachaa turre ilmaan gabroota keenyaatti hojii qixxee taanaadha karaa siyaasaa karaa saayikooloojii kanaatu isaan qaba. Karaa qabeenyaa immoo deebiin hojii doggommaa maaliif yooma Walaayitaa Oromiyaa waliin jiraate Somaalii Kabanishaa hundumtuu qooda fudhata ta'e aangoon harkaa baatii qabeenyi ishee hundumaa qabeenya hundumaa nutu ta'ee qaba jechuudha. Governing class imperial governing class kan jennu warri impaayira bulchaa ture kun kan isaan filatanii tokko tokkoon mataa irraa miicanii Amaarinyaa fudhachiisanii jijjiiranii uummata isaa keessaa baasanii akka isaan caalaa isaaniif hojjetu taasisan ka amaareessan san malee kaan dhabamuu hin danda'an aangoos qooddachuu hin danda'an
uummanni nyaatee bulee dagaagee wajjin doogamuutu dhufaa. Yoo seeraan bulli walqixxummaa dhufaa jedhanii waan yaaddamanii fi yaada duubatti hafaa jechuudha. Akka kaleessaa yaadan. Kanaaf walqixxummaatti hanga dhamanne hanga uummanni hundinuu seeraan bulee walqixxummaan hojjetee jiraachuu dooggamniin karaa dimookiraasii jiraachuu hanga fudhannetti nageenyi uumamu. Humna lamaan kana fuuldura dhaabbatee jechuudha. Humna haaraa ta fuuldura haa deemu walqixxummaan haa jiraattu seeraan haa bullu heera hojii isaa wajjin hojjettuu fi lakki kun hin baasu jettuu ta abbaa irree tokko jala deemtu otokiraat jala deemtu kana meeshaa godhattee ta biyya jeetu ta saamtu. Akka agarruutti amma impaayarri suni bacancaruu agarsiisu waa jaaruu miti warri aangoorra jiru hundi saamiinsarra jiraachuudha kan argisiisan. Gara dhumaatiif deema jechuun impaayarri kuni waan umrii dheertuu qabu miti nageenyi jiraatu. Humni haarayni ofii walitti haasa'u kan Oromootis warri dhummaa PPO dhaabbatu hundumtuu mari'achuu yeroo mariiti yeroo ammaa humnoonni Oromootis ofii sagantaa beekamtuu tolfate warra bilisummaatti amanu warra walqixxummaatti amanu warra heera hojiirra oolchuutti amanu kan biraatii wajjis wal ta'ee wal amma sirna haaromsuutu barbaachisa. Mootummaan machiiwwan gaggeessu seenatti dabarsuu akkuma wal dabree isaatu barbaachisa. Gaafas nageenya argama malee akka amma PPO jirutti nageenya argamuuf hin jiru. Ulfaadhaaf gaaffii koo gara xumuraa gaheetiin jira. Gaaffii koo kanaani furmaanni rakkoo impaayaratti maali? Uummanni Oromoos hacuuccaa kana jalaa ba'uuf maal gochuu qaba? Furmaanni dhugaa irratti hundaa'anii mari'achuu feesisa. Akka jaalalleen Oromoo dur jettee dubbii cubbuun keessa jirtu furmaataan nama dhiba jaan. Dhukkoo dullumti keessa jirtu waldhaansaan nama dhiba. Kan jira hiyyummaa masluufummaan talisummaan keessa jirtu sooramuun nama dhibaa jedhani. Mootummaa Itoophiyaa keessa gaafa miliyoona jedhamu cubbuu keessa jira. Amma seenaa himulleetu cubbuudha jedhan. Wajjibisiisuudha jedhan. Seenaa himuun amma cunqursaa sirni gabbaarii Oromoo fi uummattoota biraan waan ga'e himulleetu xilaacha nigiggir. Haasaa nama wajjibisiisuu jedhanii taasisan. Tokko cubbuu jira jechuudha. Seenaan illee himu cubbuu godhan. Bakka cubbuun jirtu furmaan hin jiru. Fayyaan hin jirtu jechuudha. Haqa irratti walii galuun namarra jira. Sirni jiru kuni sirna Oromoos miidhee uummattoota ollaa Oromoo hundaas miidhee inumaa Itoophiyaa qofaa miti kan biraattuu dabree akka reefu kaasee isaa eegee dhiigaa rakkoo Itoophiyaa keessatti uume cunqursaa mabal'ise kana ollattis facaase. Dhugumaa soomaalonni ifiifis isaan gargaaru hojjechaa hin jiran faffacanii jiranii kan rabananiif TPLFifis akkasuma isaantu kan rabane kan Soomaalillee baay'ee irratti jechuun nama rakkisamaan akka of dandeesse nama gaddisiisa sunis kan qofatti ilaalamu. Kammoo Itoophiyaa keessaa dhugaan mul'achuu qabdi. Seenaan dhugaa himamuutu irra jira. Warri heeraan bullachuu waliin jiraanna jiruu fi ofii wal ta'uu feesisa. Warri waliin jiraachuun nuu mala akka bara 1991 jalqabametti jiru walitti haasawutu irra jira. Beeki kana akka waan fooyyatti ilaaluu hin qabnu bara 1991 wanti ta'e impaayarri nun baasuu haa kuffifnu. Nuyi uummattoonni cunqurfamoonni Itoophiyaa keessa jirru of bulchinee tokko tokkoon keenya akkatti waliin jiraannu mootummaa walii wajjiitis akkatti qooda fudhannu mala goona jechuu irratti walii kenname. Chaartarri yeroo ce'umsaa kanarratti hundaa'e. Heerri TPLF bara 1995 ta'e kaanuma gajjabeesse. Achitti deebi'uu qabna. Biyyi sun achi deebi'uu qabdi. Impaayarri hin baasu. Gara duubaa deemuusi hin baasu. Impaayarri duub deebifnaan mangistuunis dadhabe. TPLF ni jijjiirra jetteeti if duuba deebitee hannaa fi saaminsatti gortee ufillee balleessite dhaabbileen isaanii adda bilisummaa Oromootiin qaluuf tocha isaan qalte deebitee jechuudha. Akka hamaa ta'an. Amma wanni baasu bakka 1991 geenyatti deebi'uudha. Dhugaan walitti himuudha. Impaayarri deebifnaan hin baaftu. Gita bulchaa durii aangoo tursiisaan hin baaftu. Afaan tokko amantii takkatti deebifnaanis hin baaftu. Ayyaana akka irreechaa ol qaqqabanii Oromoo soddaanis hin baaftu. Dhugaa walitti himuun namarra jira. Dhugaan sun seenaanis ta'u dhugaa himuu qabdi. Akka bara 1991 jalqabametti uummanni hundumtuu of bulchee heera amma jiru hojiirra oolchee mootummaa walii wajjis akkatti tolfatan sirni dimookiraasii akkatti dhalatu. Filmaanni mishaan fi walabni akkatti tolfamu karaa baruun namarra jira. Warri mootummaa ammaa keessa jirullee qalbii horatee karaa nagayaatiin sirni haaramni akka dhalatu. Sirni seeratti deebi'u. Heera hojiirra oolchuutti deebi'uun akka dhuftu. Warri mootummaa keessa jirus wal gorsuu wal kakaasuutu irraa eegama. Humni falmaarra jiru ABO'nis ta'e humni isaa fakkaatu kan falmaarra jiru kan karaa polotikaa falmuu fi kan karaa hidhannoo falmus warra amaaniin akka biyya amaaraa keessa falmaarra jiru dabalate isaan illee dabaluutu namarra jira yeroo ammaa barii deemtu keessatti.
maaliif jeequmsa saamaa keessa jiran isaanis wayitti hin baaduu akkanatti jiran deeman mirga uummatootaa fudhatanii intaara deebifnaa miti waan 1991 isaaniifis furmaata waan ta'eef jibba irraa hambisa mirga isaanii tiksa biyya isaanii bulchuu namni isaanii kan biyyoota ummatoota biyya adda addaa keessa jiraatu illee nagaan jiraachuu garantii waan isaanii kenna. Kanaaf marii isaan dabaluu qabdi humna warra amma biyya bulchuu keessa jiru warra bilchiginaa keessa jiru illee gorfamuutu irraa eegama. Isaan illee ol kakaasanii seeratti deebi'u heerri akka hojiirra oolu taasisu mariin bal'oon akka taasisu manarra jira. Furmaanni sobnii fi cubbuudhaaf ta'e akeeka bara 1991 tolfame san kan uummanni garaagaraa bulchee waliin akkatti jiraannu mala dhoofina jiru kan heera amma jiru hojiirra oolchisuuni akkatti cimu akkatti fuulduratti tarkaanfachiifamu irratti wal mariituu barbaachisa. Marii bal'ootu barbaachisa jeetii yaada Oromoota jidduu fi humnoonni Oromoo immoo of qofa irratti dhaabbachuun qabanii humnoota ollaa hundumaa biyyoota ollaallee dabalee mariintuma bal'achuu qabdi. Maaliif warri amma biyya bulchu saa eegee dhiigaa sanii biyya teenyaas jeeqanii Oromiyaas balleessanii ollaa cufa faaluu waan barbaadaniif kana dura dhaabbachuu qabna. Gaafatama guddaatu qabsaa'ota Oromoo irra jira. ABO Oromoos eeggataan jira. Qabsaa'onni hundinuu ABO Oromoo dhimma kanarratti akka gargaaran waamichaan godha akka qabsaa'aa tokkootti akka humni isaanii jabaatus gara kiyyaanis waan hin danda'uun gargaara. Hayyee Jaalatahaa Abdii egaa dhaamsas dhaammattanii jirtu egaa yeroo keessan mul'attanii dhimma haala siyaasaa Oromoo fi Impaayiratti akkasuma Itoophiyummaan maaliif Oromummaa dhiibaa akkasumallee qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo taasisu qabsoon uummata Oromoo akkamittiin galma ga'uu danda'a kan jedhamu irratti qophii keenya qorqortii siyaasaa irratti dhiyaatanii yeroo keessan mul'attanii yaadannoo kennuu keessaniif maqaa daawwattoota miidiyaa irratti biyyoolessaa Oromiyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaadu. Isinillee carraa kennitaniif baay'ee galatoomaa hojii cimtutti jirtanii falmaa karaa miidiyaa karaa poolitikaa karaa dippiloomaasii deemtuuf humna guddoodha jabaadha itti fufuun isiniin jaa galatoomaa. Hayyee gaafa ulfaadhaa gara fuulduraattis akka nu biraan hafne gorsa keessaniin waan dandeessaniin isin abdanna nu jiraadhaa rabbi umurii keessan nuuf haa dheeressuun isiniin jedha ulfaadhaa.